wannan ishii gorsunduu hamaa ta'e ishii fiigama. Fedha ishii eeguuf jecha bu'aa bahii hedduu yaalii taasiseera. Garuu yaaliiwwan garaagaraa haa taasisu malee gara jabummaan isheen gaafa guyyaa 21 ji'a 2013 anaa fi dhala gadaamessa ishee saaqee bahe irratti raawwattee deemte kan yoomuu hin dagatamnee fi godaanni san qorre ta'ee na keessatti hafe. Feenuu koo jireenyi koo takkaa boqonnaa argatee hin beeku. Yeroo hunda waa'ee kee yaadiin akka namaatirraa duuteen bu'aa oola. Ko'ummaan jireenya koo dhaalee nagaa waan jedhamu ijaan arguu dhabeera. Haa ta'u garuu gochaaf jecha haadha kee gaafan yaadadhu bultiif garaan na cita. Anaaf harmee kee araarsuuf jecha maatiin ishee yaalii tokko illee hin goone. Feenuu koo hedduun si jaalladha. Si malee ijji koo jaamaadha. Gaaf tokko akkas si argadhu nan beeka. Hamtuus sin argin gaariin sin darbin feenuu koo. Ana osoo hin ta'in jaalallee kee isa yeroo hundumaa kan waan hunduma keessatti yeroo fi haala ilaalee nama hin ganne waaqa uumaatti dabarsee silaadheera. Feenuu koo marartee koo takkittii koo damma koo nagaan naaf jiraadhu. Xalayaa kana akkasiif barreesse ana abbaa kee Zagayyee Baacaa godina Shawaabaa Adaamaarraa. Bounce. Wayituu kan naa qopheessan ta'e dursee ishumaan filadha. Maalan godha dhala koo humna koo ol taanaan sirraa addaan bahe malee. Harka fuunii kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu bakka jirtan maratti nagaaf jaalalli keenya isinaa ga'u jecha yeroo hundaa hawwiidhaan isaa kanatti kan eeggattan yeroon jaalalaa keenya jalqabeetiidha kan jiru qophii yeroo jaalalaa keenya irraatiin keessummaa takka qabadheetiidha kan jiru qophicha kan isin biraan ga'an mooneeti beeksisaati kallattiidhumaan gara keessummaa kiyyaattiin isin dabarsa namoonni bakka garaagaraa teessanii qophii yeroo jaalalaa ilaalaatiin jirtan kanneen irratti muuxannoof mudannoo keessan nuu qooduu barbaaddan 8331 irratti yaajaa jechuudhaan barreessitanii nu biraan ga'uun qophii keenya irratti affeeramuu ni dandeessu jecha keessummaan kiyya baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Mee daawwattoota keenya faana wal bari. Eshi ani maqaan koo Dargaggoo Zagayyee Baacaan jedhama. Kanan dhaladhe godina Arsii Aanaa Roobeetti. Iddoo sanattan dhaladhee guddadhe. Amma eessa jiraatta? Amma kanan jiraadhu naannoo magaalaa Adaamaa kanan jiraadha. Hojii humnaa irratti ammoo beerga. Ayyee tole mee egaa qophii yeroo jaalalaa keenya irratti yemmuu taatee hirmaachuu keetiif guddaa galatoomi siin jedha. Isinis carraa kana laachuudhaaf galatoomaa jecha. Mee maal irratti xiyyeeffatta? Mudannoon kee milkaa'ina moo miidhama? Mudannoon jalqabni isaa milkaa'inalleedha. Garuu dhumni isaa miidhama. Yeroo sana ishiin barumsaan sadarkaa kutaa 8ffaa baratti ani immoo kutaa 7ffaan baradha. Wanti yeroo sana ani barumsa addaan kuteen itti kan deebi'e. Yeroo sana kutaa 8 seeneen ture achirraa ishiidhaaf jecha isheerraa ganna deebisanii kutaa 7ffaatti deebi'e jechuudha. Dura meeqa barataa turte? Dursa 7 baradheen addaan kute ture. Addaan kutteetu yeroo itti deebitu immoo 8tti seene? Yoon itti deebi'u 8tti seene. Ishumaaf jecha? Yaa'u tarii ishumaaf jecha ishii waliin teessoo tokkorra taa'uu filadheeni. Garuu haalli sun hin mijannee barumsi kiyya achi nan geechisne waan ta'eef na deebisan. Yaadee bu'u malee manuma barumsaa sana keessatti utuma waliin barannu adeemsa jaalalaa waliin eegalle. Adeemsa jaalalaa kana yeroo eegallu gwaaddanyaa wayii qabdi ture. Anis gwaaddanyoota dhiiraa nama laman qaba. Boqonnaa baanee takkatti dhaabanna yeroo adeemsa jaalalaa kana eegaluuf jennu. Ishee tana qalbii koo keessa jirti dursumallee gaafa barumsa eegallu gwaaddanyaa ishii Balaayina ishii jedhamtu wayiin akkuma qalliitti dursa itti argee garuu keessa koo waan jirtu sanumarraan jaalala eegalle jechuudha. Turtii yeroo agamiin booda kan bultii ishuma faana jaarratte? Ishuma faana Hagam booda erga barumsa fixxanii moo barumsa keessartanii wal fuutan? Barumsa sani gaaka waggaa tokkoffaa qofa xumurre isheen ministirii fudhatteerti. Ani kutaa 7 gara 8 yeroo hin cirutti. Barumsa san ishiin 8tuma ministirii fudhattee dhaabde. Ani 7 san xumureetaan manni barumsaa eegee cufatee baatii tokko boodan ishii fudhadhee. Adeemsi jaalalaa achi keessa jiru garuu karaa dheeraadha. Adeemsa nuyi jidduu sanitti dabarsine baay'ee haga namaan irratti wal loluu haga namas dabadabuu darsii hin ture.
haa ta'u garuu eegasii gaa'ilatti galle gaa'ila seera qabeessa illee miti bifuma jaalalaatiin fudhadhee naannoo sanarraa gara naannoo biraatti sokke achumaan bakka gaa'ila keessa seenne naannoo nan itti fudhadhe achi fudhadheen gara magaalaa Finfinnee kanatti bade. Sababbiin ani badeef gaa biyya keenyatti baay'ee ulfaataadha haalli bifa jaalalaan illee gaafa nama tokko fudhattu bifa yakkaatiin nama himatu mana murtiitti. Karaa seera qabeessaa man sodaatte gabbarsa. Gabbarsi illee ulfaataadha dhugaadha. Karaa seera qabeessaatiin gabbarsa illee sodaadhi tarii yeroo sanatti haalli jiru ulfaataa ture namoonni biraallee irratti dhufanii fudhachuudhaaf yaadaan turanii. Sana jalaa baasuudhaaf nan jaalladha waan ta'eef otoo hin jaalladhu namni biraa oduu kan fudhatu ta'e baay'ee itti miidhamuu hin danda'a waan ta'eef. Egaa jaalladhe booda yeroo dheeraa naannoo waggaa 6 wajjin turre achi keessatti jaalalli ani ishiidhaaf qabu homaanuu madaaluu hin danda'u. Tarii hin madaalama yoo ta'e otoo filannoo wayituu kan naa qopheessan ta'e dursee ishuman filadha. Otoo addunyaa kana guutuu sii kennu wayyamoo ishii sii kennu wayya kan jedhan ta'e dursee ishuman filadha. Bu'aa bahiin achi keessa yeroo dhiibbaan maatillee ture hanga araara diduutti ture achi jaarsa achuma magaalaa Finfinnee taa'ee jaarsa ergaan ture. Jaarsa ergaan ture jaarsa yeroo hin ergu naannoo qarshii 9,000 irraa gabbarsuu fudhatanii eegasii booddee ijoolleen bakka biyyatti haa galtu waan jedhamu wayii bakka dhaabbanni irra jedhanii gara biyyatti deebi'utti galle. Biyyatti yoo deebinu gaafa biyyatti deebinu guyyaan qaxaramee mana seensa waan jedhamu wayiitu jira aadaadha. Gaafa sana nuyi hin galle biyya jirra. Dursa kan qabatan qarshii 20,000 natti qabatan. Kan gaafuma gaa'ilaa sana saamnanne. Gaafa mana seensaa sana kan uffatuma waan barbaachisu waan aadaa bitanii dhaqanii gaafa san jaarsummaa sun hin milkoofne. Jaarsota koo hin ari'an jechuudha. Sababbiin isaan ari'aniif mallaqa 20,000 sana guutaa waan jedhuuf. Sababbii kanaaf hin ari'ame. Achi keessatti anis maatiin koo yeroo sanitti abbaan koo du'eera. Haadha koo qofa ture. Egasii baay'ee jaarsonni ari'amnaan baay'ee shakkii nu qabsiisanii nu hiisisuu wadan kan jedhurra. Mucattiinis gaa yeroo sana jaalala naaf qabdi. Bakka naannuma kanaa deemna kan saraa wajjin boolla waan jedhu wayii naa dhiyeessite. Biyyatti deebitanii Finfinnee agam turtaniit Finfinnee? Finfinnee baatii tokko qofa ture. Ji'a tokkoof turtanii achi gara biyyaatti deebitan? Biyyaatti deebine. Achi gaafa jaarsa sanii ari'anii bakka ishiinis baay'ee gadditee buusee anis sodaa wayii na keessatti uumame. Achi booda hin deemna waan jedhu wayii naa dhiyeessite. Achuma keessa tasgabbiin hin dhufee yaa'u tarii akkuma sin jedhe abbaan koo hin jiru du'eera. Namoonni biraallee warri naannoo dhiibbaan irratti godhanii waan lafa akkas wal qabatan irraan wal loluun baay'ate. Achi adeemsa sana keessa warri naannootiin illee wal ta'uun illee namoota baay'ee wal lolee yeroo kana gaafii maal naa dhiyeessite namoota naannootiin illee wal lolaa ture. Ati asiin namaan wal lolaa jirtaa ani warra kootiin araaramne tarii otoo nama gandaa rukuttee kan nama miitu ta'e ati mana hidhaa galtaa ani warra kootti nafne sitti nafne badheetta nafa waan ta'eef asuma haa deemne hundumtuu nutti hafu qabeenyas yoo waaqayyo nu kenne achumatti hojjennee jijjiiramuu dandeenya waan jedhu yaadnaa dhiyeessite. Sababbii sanarraa ka'een gara magaalaa Adaamaatti deebi'e. Gara magaalaa Adaamaatti deebi'ee hojii humnaan eegale jechuudha. Hojiin hin beekne ani dursa qonna malee hin beeku hojii humnaan eegale. Yeroon achi as deebi'u akka carraa garaatti hafee ture. Ulfooftee jechuudha. Yeroo biyyarraas deebinu kan baatii 3 garaadha qabdi. Achi keessatti seenaan ani yeroo maraa hin dagannee fi kan na boonchisu yeroo maraa dargaggoonni akka koollee irraa baratan jedhee kana yaadu yeroo biyyarraa dhufnu kana maallaqa humaayyuu hin qabu harkarraa fixadheera. Dhufnee naannoo as ganda haraa jedhamu kana mana wayii kireeffadhee qarshii 400 qofa kiisiidhaa qaba. 300 mana kiraan kafala yeroo sanii ishiin ulfaa ji'a 3ti uffata wayii hawusaa wayii bichaa nan qaba.
waan si dhibu kan yoomiyyuu dagachuu hin dandeenye lafa gogaa kanarra sharaa uffannee guyyaa 15 wajjin bulle. Ishiin ulfaa ji'a 3 garaatti qabatte guyyaa 15 hin bulle achuma keessaa barima sana irraani kan saraa koo itti nan fufee adeemsuma sana keessa meeshaa xixinnoo bitachaa firaashallee bitachaa adeemsa sanaan eegalle. Ishiin suma faana hojii humnaa kan hojjetti moo suma qofatu hojjetamoo keessaayyuu ulfaattee dubartiin tokko yeroo ulfaa boqochuudha kan ishiin qabdu amma filannoon isin qabdan immoo hin jiru akkanatti maa jirtutti qarshii gaa waan hin qabneef isaan keessatti bu'aa bahiin isin dabarsitan. San keessatti gaa bu'aa bahiin ani dabarse ishiin tarii ishiin hojjechuu hin dandeessu otoo ulfallee ta'uu baatte hojjechiisuun barbaadu. Naman jaalladhu tokko hojjechiisuun barbaadu jumna. Tarii yeroo sanatti kan siraa qarshii 80 oola ture. Mo'allee hin qabu. Ishiin manuma oolti. Ani gaa qarshii sana 80 sanaan hojjedha. Garuu guyyaa 15 sana keessatti lafa gogaa sanarra yeroo waliin rafnu waadaa waliif galle. Anaaf wantumti kamuyyuu dhufu du'a yoo ta'een ala wanti kamuyyuu addaan nu baasuudha waadaan nuti achitti walii galle. Kan yoomiyyuu hin daganne. Adeemsa sana keessa dabarree hanga bakka hojjedhee algaa bitachuutti meeshaa manaa guuttachuutti nan ce'ee adeemsuma sanaan otoo jirru gaafa deeysa jala geechuu mudannoon taa'anii tokkotu natti uumamee ture. Inni sun egaa guyyaan mana yaalaa takataattalte guyyaan jala ga'eera ani kanan oolu hojjaadha. Yeroo sanatti ganda haaraa naannoo Oromiyaa baankii daka kanan hojjedha. Ishiin as gandaaraa gara olii kana jirra. Guyyaan dhumateera nuun jedhanii nutti himaniiru. Yeroo kanatti gaafa sana qursii osoo nyaatin sigaatarraa kan ka'e gara hojjaatti nan deeme ganama. Silkii wayituu natti bilbilame. Silkii haaraadha. Maqaa koodhaaniit narratti cufan. Silkii sana gaafan deebisu naaseenuu dide silkii. Toon hojjaa hojjechaa yeroo namichi na hojjisiisu osoo nan argin karaa biyaansi daqiiqaa baajaajiidhaan daqiiqaa 30 deemsa. Fiigichaan hojjaa sana addaan kutee oduu abbaan na hojjisiisu sun nan argin fiigichaan mana ga'ee ishii ilaaleen deebi'e. Ishii tarii ishiitu bilbilatee laata jedhee gaafan galu ishiin naguma jirti. Ammas deebi'een guyyaa tokko keessatti si'a 3 hin deebi'e karaata. Bilbiluma sanatu sirratti bilbilamaa ture. No shakkii bilbilichi yeroo jalqabaati. Shakkiin keessa koo waan jiruuf bilbilichi yeroo jalqabaati. Lammaffaa shakkii makan koorraa kan ka'e yeroo ijoollee misaadhaa baatan mishaa nyaachuu dhiiseen fiigichaan ishii ilaaleen gara mana gara lafa hojjaatti deebise. Lafa hojjaatti deebi'ee si'a sadaffaallee hojjennee guyyaan qidaameedha akka carraa. Guyyaa qidaamee kaffalama sararatanyaadhaa fi yeroo sarratanyaan damuusa fudhatanii damuusa daqiiqaa 5 dhaabbadhee damuusa fudhachuu dhiisee ishii ilaaleen deebi'ee fiigichaan ammallee karaa kootti fufee hanga sarratanyaa kaaniif kaffalamutti ilaaleen deebi'e. Tarii shakkuma sanee guyyuma sana immoo galgaluma sana akka carraa birriin qabu ture. Kana ittiin oolu qarshii 80. Birrii 80 sun torbanitti qarshii naannoo 400 ishii wayii taati. Ishee sana fudhiin baay'een cinqamaa ture. Dubartiin na biratti illee deessee hin beektu maalan godha akka jedhu yaadni na dhiphisee ture. Waaddanyaa tokkoon qaba kan waliin manni kenne ammallee asuma jira. Na gorsa ture waan waa'ee guduufee isumatu hiikaa hin cinqamin waan jedhu wayii na gorsa. Inni sun na jajjabeessaa ture. Gaafuma sana galgala akka carraa ta'e buna dhugne kanuma yoo teenyu qubbii wayii qarshii 300 galgaluma sana darbina ture. Yeroo darbinu akka carraa qubbii san anaa baate birrii sababii hin qabneef naannoo sa'aatii 4tti irra haftee na dursaa ani shintibeetii seenee yoo nan ba'u na dhukkubee jette. Na dhukkubee yoo jettu ani bakka arifaatuudhaaf waan godhu wallaaleen garma alaa gadi ba'ee baajaajillee nan dhabee egaa waaqomtii akka godhee haa godhu jedheen maatiitti illee hin araaramne waan ta'eef. Maatiitti hagammaa hin araaramne. Hin araaramne waan ta'eef itti mullee hin dandeenye itti mullee akka hin dhufne waan hin beeku baay'ee garaa jabaatu waan ta'eef.
achirraa bakka gwaaddanyaa takkatu ture naannuma keessatti rifeensa sirreessee dubartiidha. Gwaaddanyaa qabdi ishiin bilbilte baajaajii wayii nu yaamte. Seenaan hin daganne keessaa yeroon baajaajii sana fuunee gara xeenaa dhaabaa gandaaraa jiru kana geessinu. Ani egaa dubartiin akkatti deessuu hin beeku siin jedheera. Na biratti deessee hin beektu. Achi ishiin ni miidhamtidheen baajaajii keessatti illee teessoo irra akka ishiin hin teenye akka harka koo jala godheen deemu ofirratti baadhe jechuudha. Achi yeroo beeksisnu hojjetaan achi keessaa yookaan dooktorriin jechuudha. Ani ishiitti rarra'ee nyiraa dhufee xirraana darbe. Inni gadhiisi adeemtu ofuma ishiitti jajjabaattu jechuudha natti fakkaate. Gaafa inni akkas na godhu ani immoo akka harkaa miidhamtu barbaaddeeti moo maal barbaaddeeti jedhee booskiin dhabu gaafa itti jedhu namoonni irraa na qaban. Ishumaaf malee ani ishii miidhuudhaaf miti waan jiru wayii natti dubbate. Deemee mirindaa waa bitii fi koottu jedhanii na erga. Fiiguu koo suuqiin arjiiniin gama turte dildila jira dildilaan ce'u. Ani fiiguu koo malee arjiinicha illee agarree bineensichi keessa jiraachuun agarre. Yoo nan fiigu akkuma fiiguunaan gadi bu'e bineensichi as jeenaa jira. Natti iyyi bineensichi illee rifaaturraa sagalee dhageessise. Ani illee rifaaturraa achitti nan kufe bineensichi na bandiidhaa sokkee achi ka'een mirindaa san bitee gaafan deebi'u toon biraan ga'een deessee waan jedhamu karaatti natti bilbila. Daa'ima argattanii waliin jireenyi keessanoo san booda maal ta'e? Eega deessee booda maatii ishii ilaaluudhaaf gara maatii ishiitti namaan bilbilchiiseen ture. Bilbilchiisee maal jedheen bilbilchiisee ishiin garuu deesseerti yeroo kana. Mucayyoon da'uu dadhabdee dhaqqabaa waan jedhu wayitaan namatti bilbilchiise. Waan isaan jedhan ilaaluudhaaf. Yeroo akkana jedhameetti yeroo isaan achi namichatti bilbile sanitti dubbatu nan dhagaa. Ani mucattee akkana jedhamuun qabdu duuteerti ishee awwaaleera waan jedhu deebii akkasii deebisan. Gaafa deebii akkasii deebisanii bakka garaan kutadheen itti dhiise ishiinis hima dhageechi hima dhiise. Achi keessatti muudannoon egaa daa'imni dhalatte booda waliin dabarsine jaalaluma bareedaadhaan dabarsaa turre. Egaa akka turtii egaa daa'imni dhalatte turtii waggaa tokkoo fi ja'a booda haati ishii araaraaf abbaa mana keessa cinqite. Haati ishii araaraatiin cinqite. Gaafa cinqitu abbaan fedhan qabu ture. Akkuma ta'etti hin araaramne jedhanii namoonni natti himanii kabajnis ka barbaachisan umarraayi. Gaafa isaan araara fedha qaban jaarsanan erge akkuma malsii wayii godhanii nu yaaman. Yeroo kana haati koo jirti. Haati koo kabaa ayyaana jedhamti. Ishiitu na daggase. Isaan nu yaamanii akkuma malsii godhanii nu yaamanii hin araaramne. Egaa araaramne booda abbaan fedhan qabu siin jedheera. Tariin gorsa ta'ee maali waan isaan agaluuti. Egaa araaramne booda amalli ishii qayyaramaa dhufe. Yeroon ajajuutti na ajajamu irraa kan hafe bakka amala duraan hin qabne malsii faanatti deebisuu eegalte. Achi keessatti waldhabbiin jidduu keenyatti uumamaa dhufe. Wal dhaga'uu dhabuun walii ajajamuu dhabuun dhufe. Sanumarraa kan ka'e yeroo tokko wal lolle amala duraan hin qabne baastee dheentume dhandhaane. Yoon dhaanu kana galgala dhaaniin ganama an hojjaan deeme daa'ima badheetti gattee gara maatii ishiitti konkolaataa qabattee imalte. Mucaasuma biratti gatteet? Ani hojjaa deemeera. Obboleettii koo tokko turees naannoo Adaamaa kana jirti yeroo sana ishii bira geessitee inni ni dhufa. Naannoo kana hojjetaa gabaan deemee dhufettee daa'ima ishiitti kennitee deemte. Yeroo dhaan booddee daa'imni ni boochee yoo boochuu daa'imni bu'aa jirteetti natti bilbilte. Maalaati eessa dhaqxe gaafan jedhu gabaa deemte inni ni dhufa isatti bilbilaa. Kana kaadheen gaafan dhagu daa'imni boochi daa'ima koo ofitti nan fuudhee mana gaafan galu mana uffanni ishii muraasa fudhatte daa'ima nan qabadde. Yeroo sana daa'ima haati koo hin jirti gara haadha kootti fudhadheen deeme. Bultii 15 ishii bira nan kaa'ee namoonni iddoo seenanii nu araarsan yeroo sana. Nu araarsanii yeroo sana nu araarsan malee abbaan dhoskeet yoo inni sitti dubbate
deebii kootti dhee tiraanspoortii dhoskee kenneef. As keessatti yaa dhirsaaf niitiin laga tokko waraabamu jedhama. Gaafa wayii birrii damuuzallee fudhanne harkaa dhabeen birrii wayii na gaafattee hin qabu yoo damuuza fudhadhe sii kenna jedheen dhumatti dubbadhu shaanxaa gaafan dhaqee barabbaru birrii 200 shaanxaa keessatti hafe. Too birrii 200 mana jiru maaf na gaafatta kanuma hin qabda miti jedheen gaafa nuti dubbadhu inni kiyyaa miti. Eessaa fiddee akkana maaliif sii kenne gaafan jedhu dhuguma natti himte yoo inni sitti dubbate deebi'i koottu naan jedheen naa kenne. Bakka maallee itti dubbanne garumatti qabadheen addaan nu baasuu fedha qaba akka inni fedha qabu hubadheen bakka achumatti dhiise. Mee ammoo waliin jirtu moo adda baataniittu? Amma akka carraa ta'ee gargar baaneerra. Iddoo tokko hin jirru egaa gargar baane naannoo ji'a maskaramii keessa naannoo guyyaa 21 irraa kaane gargar baaneerra. Sababuma maatiin gidduudhuma seenan saniin immoo wal dhabdeen keessan maal ni dhuma? Sababbiin wal dhabdeen keenya ni dhumaa gaane hojii alatti bobba'een hojjedha. Gara dhumaa kanarraa inaaffaa waan jedhamu tokko fidde baay'ee inaafti. Tariyani hojiin koo konistiraakshiniidha waan ta'eef hojii ijoollee dubaraa wajjin illee waliin nan arga. Bilbila koollee qabatanii naaf bilbilu anis isaaniif nan bilbila. Yeroo bilbilamu kana bilbila sana keessaa qabatteet gananii bayeefaa bilbiltee maal isinii ta'a hariiroon isin waliin qabdan maal ka jedhu waan akkasii sana gaafatti. Yeroo gaafattu bakka ijoolleen dhuguma jirutti himanii yeroo ishiin amanuu hin dandeenye. Walitti dhiyeenyaati iddoo hojiitti nama wajjin walitti ni dhiyaatta. Jaalalli uumameen jiru garuu akka bolmaatti namoonni hojii isaanii irratti dirqama waan walitti isin fidu walitti dhiyaatu walii bilbiltu. Shamarran bilbilan kun eeggati mana galtee kan bilbilan si jeequuf immoo sababuma hojiiti kan isaan bilbilan. Tarii kunis ishee yaaddessuu danda'a. Haasaa namaa irratti shakkuu dandeessi waan ta'eef. Yeroo baay'ee hin bilbilu shamarranii. Yeroo bilbilan kana isaan hojii maafi garuu ani uumama koo keessatti amala namatti dhiyaachuu nan qaba. Baay'een itti dhiyaadha. Nan qalladha nan kolfa malee adeemsa biraa keessa hin galu. Garuu isheen kan ittiin eegdu adeemsa biraatti. Sababii sanarraa kan ka'e jidduu keenyatti lolli illee uumamee akka duraan hin jiru. Wal amanuu waan jedhamu sun iddoo keenya muluma guutumaan guututti bade. Bakka itti meellee taa'ee gorseellee aga maatii dirasii itti yaa'ame bifa kanaan na shakkaarti jedhee abbaallee teechisee gorsee na dhaga'uullee na amanuullee hin dandeenye. Sababii kanarraa akka ka'e egaa akkuma ofii keetti yaaddetti siifaa ta'u jedheen ittuman dhiise. Gaaf kaan bakka ciqiciqiin hin baay'ate gaaf ciqiciqiin baay'atu anis uumama koo keessatti amala sadiin qabaman. Amalli koo inni sadeen namaafis barumsa ta'e jedheen yaada garuu. Amalli koo tokko yeroon aarii sanitti obsan qabu. Yeroon aarii sanitti obsan qabu wanta yaadi sana yeroo sanan murteessa. Isan murteessi sana immoo yeroo sanan raawwadha. Isa kana sadiin tun rakkise. Yeroo ishiin bakka na jagajeetu kana nan dhaa bakka amalli koollee baay'ee natti cime. Nan dhaa bakka obsan qabu. Sababii kanarraa kan ka'e magaaluma Adaamaa kana keessa waliin jiraannu akka carraa na dhukkubeena hedduudhaan akka hin taanetti na dhukkubee yeroo tokkotti aga marfee 8 fi gilikoosii 3 fixuu waan akkasii sadarkaa sanarraan ka'e yeroo iddoo koronaa reefu seenu sana dhukkubbiin natti cimnaan shakkamaadhaan iddoo tursiisaa iyyuu na galchanii turanii. Erga ishii faana adda baatanii moo otoo hin bahin? Otoo hin bahin. Yeroo sana torbee tokko waan akkasii iddoo turtii nan gale haga dhiigni koo laallamee dhufutti achi yeroon ba'u dhibee kanan qabdu dhukkubbii biraatii kan keetii jedhanii natti himanii dhukkubbii sun natti himan sun immoo mana yaalaa dhuunfatti illee natti himanii ture libbi dikaamii hojii humnaan dandeessu waan akkasii jedhanii. Egaa kana ta'es magaalaa Adaamaa irratti kanan bobba'e yeroo hojii humnaa irratti kan akkana naan jedhameera dhibeen kun kan koo kanaa miti. Gara biyyaatti gallee waanuma taane qotannee siifillee suuqii waan akkasii bannee wajjin hojjenna waan jedhu sana yaadee gara biyyaatti adeemu jedheen taa'ee dhimma kanatti hime.
Gaafa sana seenaan taane nurratti raawwatte deemte. Mucaan irratti dhiiste nagumaan lolli illee turre yeroo sana qiimii matarii garaatti qabatte ta'a. Gaafa sana kan nu dhiiste anaa fi daa'imattee achitti galtee si'a lammaffaadhaaf nuti manaa baanan uffata ishii guurrattee manaa baatee badde. Manaa baatee hin badde yeroo manaa baatee baddu kana haalli nan yeroo sana keessatti dabarsee ulfaataadha. Sadarkaa kanaayyuu nan gaa'idhee nama yaaduun turre. Hanga ofsaatu dirasiitti tariitti jaalalli illee jira. Hanga bakka ofiin koon haasa'uu sadarkaa irra ga'etu jira. Adda koo bakka daa'imni nama addii turte. Daa'ima namatti fiduun qabu yeroo kana keessatti adeemsa kana keessatti haati kee illee dabarteerti. Harmeen kee illee boqotan. Harmeen koo illee duuteerti. Yeroo kana maalan yaadadhe dursee bifa raajiitiin haati koo gaafa micattii tana fuudhu natti dubbattee turte. Maallaan jette otuma nagaa wajjin jiru micattii tana wajjin fiixan baatanii warri ishii baay'ee hamaadha. Too wal loltee tasa gangargar ba'u ta'e lolanii tosi jalatti hin deebisanii siif hin galchan waan jedhu sana bifa raajiitiin otuma wajjin jiru natti dubbatte. Ani gaa yeroo sanitti waa wajjin jiruuf jaalallee waan qabuuf hin taa'ee dheetuu tasumallee yaadne. Sababbiin isaa baay'eellee wal jaalanna waan ta'eef achi keessatti yeroo sana haati koo kana dubbattee ishiin hin argine raajiin ishiin dubbatte sun ta'ee ani ijaan argeera gargar baanirra. Achi keessatti yeroo daa'ima sana gatteen irratti deemtu baay'ee bakka 15 sirma of hin beeku. Daa'ima qabadheen gara waajjira dhimma daa'immaniitti imale magaalaa Roobeetti. Waajjirri dhimma daa'immanii illee na gargaaree gara waajjira dhimma dubartootaatti na dabarsee guyyuma sana achi waajjira dhimma dubartootaa irraa waajjira poolisiitti dabarfame xalayaan itti bahe. Yakka daa'imman gatanii deemuun himatamtee xalayaan itti bahe. Bifa saniin qabamtee daa'imman irraa fudhattee amma daa'imni gara ishii deebi'eera. Amma isheen haala akkamii keessa jirti? Ishiin amma maatii bira jirti. Tarii maatii bira waan jirtuuf daa'imni illee ishii bira jirti. Yoon dhaguu gara biyya alaa kana deemuudhaaf yaalii godhaa jirti jedhamu. Yeroo ammaa kana moo duraan? Yeroo ammaa kana yaalii akkasii yaalaa jirti jedhama. Lapheen koo karra ishii dhaabbanee akkuma banatti jira. Banaadhuma jira. Rabbi egaa onnee ishii banaa godhee gara keetti akka deebitu abdiin qaba. Namoonni mana isaanii taa'anii ilaalanis egaa muuxannoo fi mudannoo kee kanarraa waan baratu jedhee nabdadha. Namni jaalala keessatti jiru keessatti bu'aa bahii hedduu dabarsa. Qormaannis ni jira. Qormaanni sun immoo daa'imni isin gidduu waan jirtuuf ishiinis nama birootti hin heerumne atis nama biroo hin fuune garuu rakkoo xixiqqaa isin gidduutti uumameeti. Yeroo ammaa kana adda baataniitidha kan jirtu. Walitti immoo daa'imni keessan akkasiin deebistu abdiin qaba. Barreeffamaan illee ergaalee garaagaraa barreessiteetidha kan jirtu. Barreeffamni kee maal irratti xiyyeeffata? Barreeffamni gaa ammaaf waa'ee ishiillee xiqqoon ibsa. Garuu inni irratti xiyyeeffadhe daa'ima irratti xiyyeeffadhe. Waa'ee daa'ima keetiiti kanatti barreessite. Duraan dursee haga nageenya koo kanan jedhu qopheessitoota qophii dambalii jaalalaa fi dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaatiif. Kanatti aansuudhaan mucaa koo durbaa maqaan ishee Feenes Zagayyee Baacaa jedhamtu godina Arsii Aanaa Roobee magaalaa Habee iddoo addaa burqituu callaatti kan argamtuuf jedha. Akka fedha Waaqayyootti ebla 10 bara 2010 halkan walakkaa dhalatte. Gaafas hedduun gammade hiriyoota kootu hedduu natti boone. Baay'ee isaanittis bilbileen gammachuu koo kana himadhe. Kaawwan ammoo qaamumaan dhufanii gammachuu koo kana na waliin hirmaatan. Guyyaa sun anaaf adda ture. Jireenya koo keessatti guyyaan itti hidhii koo saaqee firaa firiyaa wajjin kolfeedha. Kanneen guddina koo jibban garuu mataatu lafa ilaale. Feenuu koo dhala mararee ijaansa ilaalee hin quufne. Ibsaa dukkana keessatti hawwaniidha. Bakkalcha goroo waaqaa urjii bareechituu samiiti anaaf. Jaalala siif qabu dubbadhee fixuu hin danda'u. Maalan godha dhala koo humna koo ol taanaan sirraa addaan bahe malee keessi koo tasuma otoo siin argatiin daqiiqaaf yoo ture na miidhama. Feenuu koo barreessuun dadhabe gidduutti imimmaan naqachaa jira. Garuu gaaf tokko akka ati na barbaaddattu nan beeka. Abbaa koo naaf fidii jettee guyyaan harmee kee itti cinqitu ni dhufa ta'a. Kanaaf jecha amma guyyaa sanaatti homaa ofirratti murteessu. Murtoo haati kee fudhatteen jireenyi keenya diigamee nus adda baaneerra. Haati kee yeroo hunda waan faallaa koo malee waan hin raawwanneef yeroo dheeraaf waliin jiraachuu hin dandeenye. Wannan ishii gorsu hunduu hamaa ta'ee ishii fiigama. Fedha ishii eeguuf jecha bu'aa bahii hedduu yaalii taasiseera. Garuu yaaliiwwan garaagaraa haa taasisu malee
gara jabummaan isheen gaafa guyyaa 21 ji'a 2013 anaa fi dhala gadaamessa ishee saaqee bahe irratti raawwattee deemte kan yoomuu hin dagatamnee fi godaanni san qoora ta'ee na keessatti hafe feenuu koo jireenyi koo takkaa boqonnaa argatee hin beeku yeroo hunda waa'ee kee yaadeen akka namaatirraa duuteen bu'aa oola ko'ummaan jireenya koo dhaalee nagaa waan jedhamu ijaan arguu dhabeera haa ta'u garuu gochaaf jecha haadha kee gaafan yaadadhu bultiif garaan na cita anaaf harmee kee araarsuuf jecha maatiin ishee yaalii tokko illee hin goone feenuu koo hedduun si jaalladha si malee ijji koo jaamaadha gaaf tokko akkas si argadhu nan beeka hamtuus sin argin gaariin sin darbin feenuu koo ana osoo hin ta'in jaalallee kee isa yeroo hundumaa kan waan hunduma keessatti yeroo fi haala ilaalee nama hin ganne waaqa uumaatti dabarsee silaadheera feenuu koo marartee koo takkittii koo damma koo nagaan naaf jiraadhu xalayaa kana akkasiif barreesse ana abbaa kee Zagayyee Baacaa godina Shawaabaa Adaamaarraa dhala koo godina Arsii Aanaa Roobee hedduu habeetti kan argamtu Feeneet Zagayyeetiif. Rabbi siif haa guddisu atis jabaadhu nama jaalalaati rabbi umurii dheeraa fayyaa siif haa kennu. Tarii dhaamsiin asiin qabaadhu jiraate dargaggootaaf illee jaalala keessa yeroo galan bifa hubannaa qabuun osoo keessa galanii gaariidha jedha. Maaliif dargaggoonni baay'een hiriyoonni koo baay'een jaalalaan qabamanii kan kufanii sammuu dhabanii karaa irratti hafan jiru. Akkasuma ijoolleen dubartootaallee jaalalaan miidhamanii kan kufan jiru. Kanaaf yeroo wal jaalannu bifa hubannaa qabuun wal hubachuudhaan hunduu ta'ee gaariidha.